Godina Arsiituufu gootaraa midhaaniitii jechuun dandeenya aanaan Diigaluufi jechuudha. Aanaa akka godina Arsiititti qabnu keessa aanaan Diigaluufi hojii misooma midhaanii irratti hojii bal'aa hojjetee jira. Kanaafuu karoora xiiqii qabanne san keessatti immoo hojiin bal'aan hojjetame qaraa oomishtummaan keenya naannoo per hektaar 38 ture jechuudha. Gara 46tti guddisnee jira jechuudha. Average production rating keenya gara 46tti guddatee jira. Kana yoo hojjennu immoo lafarraa kaaneeti miti kana kan daballe jechuudha. Hojiin bal'aan hojjetameeti. Ijaarumsa kilaasteraa keenya dachaadhaan daballe jechuudha. Ijaarumsi kilaasteraa keenya karmaan dura kan lafa hin qabanneedha. Kilaastera ijaarree jenna malee lafa kan hin qabanneedha jechuudha. Sanyii gosa adda addaa facaasaa turan kilaastera armaan duraa san keessatti amma irratti garuu bara kana ispeeshaalii karoora of danda'uutiin kilaasteroota guguddaa dhaabnee jira. Kilaastera naannoo 3,100 akka aanaa keenyaatti itti dhaabnee jira. Kana keessaa immoo 2,100 kan misooma qamadiiti jechuudha. Misooma qamadii aanaan kun hojii bal'aa irratti hojjetamee jira jechuudha. Kana yoo jennu immoo akka aanaa keenyaatti itti kilaastera 2,100 kan lafaan geennee jira. Akkamitti lafaan geenne oomishoota yookiin galteewwan adda addaa enterpiraayizii sanyii filatamaa Itoophiyaa, enterpiraayizii sanyii filatamaa Oromiyaa akkasumatti dhaabbata Leershaa Arsii Yuunivarsiitii bakkee hedduurraa galteewwan oomishaa argannee jira jechuudha. Kana akka arganne kana immoo qotee bulaan keenya akka kilaasteraatitti ijaarameetiin jalqabarraa qonna lafaarraa jalqabeetiin hanga gabaadhaaf dhiyaatutti hojii bal'aan akka hojjetamuuf qotee bulaan keenya oomisha gosa tokko akka facaasu taasisnee jira jechuudha. Makanaayizeeshinii tiraaktarallee akka fayyadamu taasisnee jira. Akkasumas immoo sararaan facaasu rooplaantariidhaan akka facaasu taasisnee jira. Kun hojiin bal'aan irratti hojjetamee jira. Bara kana immoo oomishni nu argan oomisha dachaadhaan arganne jennee ilaalla. Hanqinni roobaa bakkee tokko tokkotti nu mudatee jira. Haa ta'u malee amma irratti immoo roobni bal'aan roobee jira jechuudha. Akka aanaa keenyaatti hektaara 62,000 qabna. Kana keessaa 38 qamadiidha jechuudha. Qamadiin naannoo kanatti oomishamu naannoo Finfinnee akka jiruun ani godina Arsiituufu gootaraa midhaaniitii jechuun dandeenya aanaan Diigaluufi jechuudha. Maaliif oomishni qamadii asii argamu naannoo Finfinneetti akkasumas immoo galteewwan faabrikaawwan naannoo Asallaa irratti jiran Adaamaa irratti jiran asii oomishama jechuudha. Asii oomishamee garas deema waan ta'eef bu'aa guddaa fidee jira. Kan biraa immoo kilaastera garbuu keessattis hojiin bal'aan hojjetamee jira. Amma garbuu biraa biqilli Asallaa kanaan dura biyya alaatii gara biyya keessaa fidaa ture jechuudha. Amma irratti garuu guutumaan guututti garbuun biraa aanaa Diigaluufi keessaa oomishama jechuudha. Kana bal'inaan irratti qara biqila alaa fidaa turanii amma irratti immoo asii garas deema waan ta'eef kana qofaa miti kilaastera baaqelaa guddaa qabna, kilaastera ataraa qabna, kilaastera garbuu biraa akkasuma garbuu nyaataatiif oolu, qamadii nyaataatiif oolu waan hedduus keessatti hojjennee jira jechuudha. Kanaafuu ammas nuti inni guddaan hojiin nu hojjennu qotee bulaan keenya of danda'ee wabii of danda'ee karoora of danda'uu san akka mirkaneessuu fi amma akka aanaa keenyaatti baay'ee kaampaaniin tokko ijaaramee jira. Kaampaaniin ETN asirratti ijaaraa jira jechuudha. ETN asirratti kan ijaaraa jiruuf production naannoo kana jiru guddaa waan ta'eef, oomishni naannoo kana jiru guddaa waan ta'eef dhaabbanni ETN kaampaanii guddaa asirratti dhaabaa jira jechuudha. Naannoo biliyoona walakkaadhaan asirratti dhaabaa jira. Isa san immoo guyyaa san maal ta'a qotee bulaan keenya achirratti sheerii bitateetiin fayyadamaa ta'uuf oomishni asirraa oomishamu asumatti sona itti dabalamee fi qotee bulaan keenya irraa fayyadamuu akka qabuuf hojiin bal'aa hojjetamaa jira jechuudha. Kanaafuu nuti bara kana immoo haala bifa addeen bifa keemikaalaatu aayirkiraaftiidhaan yookiin roophilaadhaan akka afuufamuu fi akkasumas immoo wantoota paakeejii guutuu wantoota fayyadamuu qabnu fayyadamneetiin oomisha keenya dachaadhaan akka daballuuf hojiin bal'aan hojjetamee jira jechuudha. Biyya kana jijjiiruu kan dandeenyu kilaasteraan ijaaramne galteewwan barbaachisaa ta'ee fi makanaayizeeshinii barbaachisaa ta'e hunda fayyadamne yoo qonna keenya geggeessine lafa dachee baay'ee miidhagaa qabna, lafa dachee baay'ee midhaan baasu qabna, lafa miidhagaa waan qabnuuf lafa kanarratti yoo fayyadamne biyyattii tana guddisuus hin dandeenya, jijjiiruus hin dandeenya, karoora of danda'uus lafaan ga'uu hin dandeenya.